harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuurtaatan hundi keessanu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalallee waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas viidiyoo biraatiniin walitti deebinee dhufnee jirra. Viidiyoowwan saamoonii hojjechaa ture keessatti jechuudha. Viidiyoo san keessatti jechuudha obboleewwan koo ijoollee baay'een jechuudha kara keessattiin illee dhuftanii obboleettii keenya maal si gargaaru maal siif goonu maa akkamii warra naan jechaa turtan dhugumaan dhugaatti ani laphee koo qulqulluudhaan isin galateeffadha. Galatooma dhugumaan dhugaatti galatooma eebbifama waaqayyo sana eebbisu. Akkasuma immoo warra na arrabsaallee turtan isinillee galatooma. Arraba keessanirraa ani wanta irraa argadhe beetu barumsa guddaan argadhe jechuudha. Arraba sanirraa barumsa guddaa maal argatte maaltu siif gahe maalidha inni naan jechuun keessanii naaf dhugaa namni tokko gaafa si arrabse si jibbee sinitti fakkaatin jaalala dhugaa keessa isaatiif siif qabu akkamitti nama kanarra muudannoon kun gahe akkamitti kana taate jedhee gaafa si arrabsa malee hamminya kee qabaate sinitti fakkaatin ayyoo sin arrabsu jechuudha. Dhugaa ani bakka jechoota san keessatti baay'ee tokkoon namoonni tokko osoo ta'ee hin dheecha gara gwaadatitti jechuudha. Akkamittiin arrafame ani immoo arrafamee itti deebi'ee viidiyoo kana hojjechuu hin qabu. Ani itti deebi'ee immoo uumaa haasa'uu hin qabu jedhaa jiru. Garuu ani hin jenne jechuudha. Maaliif mataa koo na beeka akka mastuutitti ani ofan beeka akka nama na arrabsee sanitti illee inni of beeka jechuudha. Bakkee kana keessatti namni tokko gaafa waa sinin jedhu sin miidhuuf sinitti fakkaatin namni tokko gaafa sin arrabse wanna sin miidhuuf sinin arrabsine namni suni yookaan arraba isaa san keessatti dogongora keessa jirtan san keessaa sin baasuuf akkaataa itti sin gorsuuf yookiin siniin bakka karaatti sin deebisuu barbaadu yeroo dhabu jecha arrabaati siniif dhufa jechuudha. An akkasitti fudhadhe gama kootitti. Maaliif fakkeenya fi koomentii waan yuutuubii viidiyoo kee jalatti barreessan namni akkasitti rakkinni akka anaa sun irra ga'ee keessa jiru sun gaafa viidiyoo kana dhaggeeffate gaafa koomentii kana dhagee jedha yoo nama galuuf ta'e barumsa ta'aaf nama hin galleefoo ta'e garuummoo illim jedhee qileetti of gata. Garuu anaaf barumsa guddaa naaf ta'e galatoome obboleettii koo garuu isaan feekidhaan arrabsan jechuudha. Oriijinaala isaaniitiin illee hin dhufne ammallee viidiyoo kana inuma dhaggeeffachaa jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee si galateeffadha obboleettii koo. Obboleessa koollee yoo taate baay'ee si galateeffadha. Abbaa barbaadellee yoo taate baay'ee si galateeffadha. Anaaf humna naaf gootan jechuudha. Arrabni sin jechi sirnaan jettan sun gochi fakkeenya fi jechi jettan sun ana dasna jedhe maaliif yoon dogongora akkasitti raayyuu jiraadhe boruuf ofan eega kaa laal namni tokko gaafa sin arrabsuuf sababa lamaaf si arrabsa. Tokkoffaa akkuma badii san itti fuftuuf lammata garuu akka badii sanirra of qoxxoobduuf jechuudha. Sababa saniifiyyuu namni tokko na arrabse jettanii namni tokko akkana naan jedhe jettanii itti fudhatinaa nama sanitti. Siniif gaarii siniif godhe yookaan balleechaa keessa san itti fuftu yookaan balleechaa keessa sanirraa barumsa fudhatte jechuudha. Sababa saniifuu namni tokko na arrabse namni tokko ekeleen akkana naan jedhe ani bakka wanni fee haa dhufu jechuun noo akkasiin godhinaa jechuudha. Namni tokko gaafa waa siniin jedhu jecha nama sanii qiimiin godhatina jechi nama san maaliif naan jedhe namni sun maaliif naan jedhe ani dogongoran qaba miti dogongora kanarra dhiibbumaan dhibbatti of deebisuu qaba jettanii dogongora keessa sanirra of deebisuu yoo kanatti fuftanis ta'e itti fufuudha. Garuu itti fufuun immoo bu'aan buusu kaa irraa deebi'uun bu'aa dhibbatti bu'aa ana jedhe buusa jechuudha. Akkasii isinin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tuurtaatan hundi keessan viidiyoowwan ammaa hojjechaa ture durallee hojjechaa ture ammallee hojjechaa ture keessatti hammeenya yoon dubbadhe jecha badaa jecha sin miidhu
jecha dogongoraa yoon dubbate dhiifama naaf godha. Nama takka miidhuu barbaadeeti miti. Garuu akka mataa kootiitti akka mastuutitti hojjedhe malee akka nama biraatitti hin hojjenne jechuudha. Sababa saniifiyyuu viidiyoowwan haasa'isan keessatti hunda san keessattuyyuu yoon dogongora qabaadhe dhiifama naa godha. Maqaa waaqayyootiin obboleewwan koo amantii kiristaanaa akkasuma obboleewwan koo amantii musliimaa kan taatan amantoota bira amantii biraatis kan taatan hundi keessanuu jechoota haasa'u keessatti yoon dogongora qabaadhe dhiifama naaf godha. Inkwaan nama dhiisa ta'u waaqayyooyyuu dhiifama namaaf godhamu ture dhiifama naaf godha. Balleessaa koo isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana dhaggeeffadha. Asirratti dhaggeeffadha. Viidiyoo kana keessa waan wayii barumsa wayii fudhattu jedhee hojjedhe malee waan biraatiif miti hammeenya biraatiif miti kanan hojjedhe. Sababa isaaniifiyyuu haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Warri viidiyoo yommuu dura laayikii sheerii koomentii gochaa jirtanis ammallee laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatina. Akkasuma haarawaas kan taatan immoo laayikii sheerii koomentii godhaa isiniin jechuu jaaladha. Naaf eebbifama haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.